maal godhe bulchaan gaafa sanii ama 50 dura amata 50 jechuun kalee sabab warreen amata 50 taatan arba walbaasa zamana ammaa kana gaa namni umriin isaanii himuu jaaniiti wama hundaafuu maaltu happen tahe bulchaan biyya sanii maal determine godhe osoo naan jiru hawaasni xiyya fayyaan rakkina isaa ta'uu hin qabu jee murteessa just he decide resource hin qabu nama barate hin qabu qabeenya hin qabu maallaqa hin qabu wata kan qaban biyya barahaa keessatti jaarmaan qaban buildingin qaban skill power namoota barate hin qabani he decided maal jee biyya tiyyataana bakka hundattuu roga jiru hundattuu tokkoffaan baasuu qabaa jee maal jechuu heedii jaanii gaafatan dura fayyadatti haase maaliif hawaasa fayyaa qabuutu waan hunda qaban shee amma gaadhaamsa keessan namichi kun wakaa bulchaan biyya sanii decided godhe ni beeytan energiin powerri amanamummaan kontaajes waliif jechuun ni wal qabata then yeroo muraasa keessatti fayyaa number 1 UAE housing number 1 education number 1 essa raaka'ee resources hin qabdani rankaanin isin jee zero raaka'e so namni tokko dura dursoo naannoo isaa guddisuuf yookaan bakka seektara dalagu keessatti guddachuuf wanni isa barbaachisu duraa amanuu believe in yourself ifitti amanaa ni dandeessan tokkoon keessanuu namni hin dandeenye mana kana keessan jiru isiniif hima seenaa takkan isinii gaaf tokko kun beektee akka goofataatti garuu irraa fudhattan qaama keenya gaafa yarra daleedaami qaama keenyaatitu dorgommii jalqabe jechuun na filadhaa okay dura sammuutu beektanii kaampeenii na filadhaati sammuun maal anaatu isin hoogganuu qabaa jedhe sammuun anaatu isin hoogganuu qaba jennaan ijji kofatte hay akka maal taate ati anaatu barsiin deemaa osoo ni finansiin arguu baadhe ati maal yaaduu dandeessaa jetteen saniin booda harkiin isin hoflatee lafaa qabe maal taatan jeen osoo ni finan isiniif bar nyaata isinii kennuu baadhe qaamni keessan kun dhaabbatee deemuu hin danda'u jedhe then Gama partiin qaamaa kun hundinuu maal jalqabe jechuudha na filadhaa jalqabe tana jittuu I'm sorry for my language maal jaama asshole I don't know bakka ittiin sagaraa ba'an tana jiraami maal jaama isin gargaara anyways isin galtee mana sagaraa ittiin gabbahan xiqqootan as faatin na filadhaa akkuma isin kofaltanitti qaamni guutuun itti hofle maraattuudhaati akkamitti na filadhaa jette you are nothing paartii qaamaa kana keessa meelaa lafa fuulli bareedaa ijji bareedaa sammuun bareedaa harki bareedaami imagine akkasitti kofallaan aartee cufte Jechun galaalame you can imagine. Uftemi garaan kohoke. Til. Sanin boodao. Sabuni aadu ni danda'a. Sanin booda maal godhu jalqabe qaamni dadhabuu jalqabe. Ijji ni booche sabuni aadu jalqabdee harki ni hollatee miilli ni hollatee deemuu dadhabe. Maal murteessanii beekanii as deebi'anii dhugaa keeti. Siit hooggantuu keenyaa jedhama. So the moral of the story, nuti akka bakka daleenutti yookaan seektara keessa daleenutti aanaa keessa daleenu keessatti I am important. You are not important. Waliin jenneera hedduumi wal duffanna. Ajaja waliin dhageenyu. Right? Waliif kabajan qabnu. Saniifuu konfliktii hedduutu uumama. Maaliif? Because we believe akka eenyutti amanna akka sammuutti amanna akka ijatti laan amanna waan ta'eef. Garuu keessattuu seektarri fayyaa tiimiidha barbaada. Maaliif jaa
Hogguunii fi namni tokko dhukkubsatee hularraa dhufu yoonii fi kan isa simatu hularratti isa sakatta'u isa simatu boodeen jechaan isa simate. Then hogguunii fi receptiona dhufu receptionni quban qabu jetteen osoonii fi haakimnichi taa'u suni maaliif superstar irraan dhufne namicha kun aaratti deemaami. Servisiin inni argatu servisaa kamee boleeyyan keenya. Kabaja guddaa hawaasa tajaajiluuf qabaachuu qabu. Kabajni sun haa dhufu garuu I am important jedhee yoo ni amane qofa. Saniifuu doktora birani seenaa haakimni ni haalaani gaafataa irraa stoorii fudhataanii sanii moodeessu keessa. Laaboraatooriitti ergaa bana gamtaadha. Den namichi laaboraatoorii dalagu sun yoonii fi useetuma nama jechuun nama useetuma ta'e nama rilaaksii godheetuma daleene ta'e wan gabaasni inni gabaasu sun yoo roongii ta'e. Den doktora bira gabaas kamtu seena. Roongii seena, right? Saniin booda doktorri maal ajaja? Wrong medicine, right? Saniin booda namni sun ni fayyaa. Rakkoon tuni amma haa doktora bichaati. No way, doktorri bichaan bakka san waan akka godhuu hin danda'u, right? Saniifuu gamtaadhaan yoo hojjenne mana san bareechinee hawaasa keenya yoo kajaja believe in yourself. Gaaf tokko qaalittiin takka airspace keessa daleenti. Dalagaan isii maal akka ta'e ni beektani mana qulqulleessu. Mana qulqulleessuudha dalagaan isiinis baay'ee. Saniin booda namni tokko beekti mee deemiti argaa kennu ati dalagaan tantee maali jeen ani warroota airspace ol oofan keessaa takka anaa jettee itti hojjetan gaarii wanti qulqulleessituudhaan jenna hogguun itti jechuun hoflu arkiteektitti aadde dhaga'e jetteen silaaniifin ammana kana qulqulleessee envaayiromentii isa koldisiif godhuu fi baay'ee isaan dalagaa isaanii properly dalaguu ni danda'anii teamwork. Hagas takka confidence qabaadha bakka dalagaa jirtanitti bakkuma feetan jiraadha I am important jaamana san jechuun garuu namoota biraatu uffatu miti. So believe in yourself takkaa duraatini then think big. Arraan sana bar wanni seenaan himamtu tuni nuti seenaa teenya keessatti wanta akkanaan argine jechaa Ana yeroo dheeraadhaaf hojii fayyaatiin hojjetu haa ta'u garuu erga naannoo sanitti riiformiin gaggeeffame booda hojiilee hunda waliin qindeessuun deemuudhaan ana yeroo dheeraa keessatti jijjiirama guddaa keessa jiru. Ana gola guutuu shamarranne ana gola guutuu aanaalee maayii godhatu keessa tokko jechuudha. Haa ta'u garuu erga maareejiwwanti isaanii naannoo sanitti riiformiin gaggeeffame booda hojii guddaa hojjechuudhaan aanaa tiraansfoormii godhan aanaalee tiraansfoormeeshinii ol taanaa hojjechaa jiru. Aanaa gola guutuu warra sadarkaa keessa jiru qabeessa aanaan leefu lammaffaa kan beeku ana kami goro guutuu miliyoona sadii qabeessa jechuun keessa fayyaa yeroo hamma kun ammoo jarree amma dura jiru kun hunduu ishii isheedha jedhe. Eşi şeyin. Kaysa.
Thank you.